Ani nama ergamaa miti. Irraan si deebise luqa birri si kanneetiin deemii Bashiiriif geessin jedha. Eenyu si ergaan eenyu ergamaan eenyu. Karaa si gabaabsu laal. Atam akka jechuun kee malaayika jechuu keeti moo. Ansattiin hin jenne seera afaan Oromoo seen luqa afaan Oromoo akka itti baranne si dubbachuu jira. Nama ergameef ergama tokko akkasiin hin jenne na dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo sii galee naman dhibu. Yoon hin birri si kannee Bashiirii geessi jedhe eenyu si erge qaama kan biraa ergamte eenyutti ergamaa taate ergamteeti. Abshiramoo nyoo maqaasaa itti isatti ergameen dhageeka. Goobas ergamaadha tole Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge. Abbaasaatti ergee dhufe. Eenyu ergaani eenyu ergamaan. Abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos akkasiin hin jenne beeke naa deebiste san eenyu ergaani eenyu ergamaan. Ka erge abbaadha. Kan ergame Yesuus Kiristoos. Ergamaadha. Ergamaa kan jedhamu eenyu abbaadha moo Yesuusi. Yesuus Kiristoos. Goobas naa deebiste tole allaqee bakka goobas hanqanuma. Ongela fudhattee irra. Abbatti naman taare. Fudhattee goobas. Abbatti naman taate. Abbatti naan amana'ee. Yesuusittis naan amana'ee. Laaligaa amma kiyyoo keessa naa galtee jirta laal. Yesuus ilma isaa ati immoo abbaa isaatti naan amana'etti. Okay ilma jette. Okay waaqayyoon ilma ni qabaa. Tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos. Ansar siin jedhe. Tokkicha waan siin jedhe waaqayyoon ilma ni qabu moo qabu. Ni qaba. Ilmi isaa san eenyu? Yesuus Kiristoos. Goobal Yesuus ilma malee waaqaa mitiimi. Yesuus ilma waaqayyooti waaqayyo. Kiyyo amma kiyyo naa seenu deemte fiifoo Yesuus ilma waaqayyooti malee waaqaa mitiimi. Ilmi waaqa waaquma ka akkuma ilmi bofa. Ana akkas hin jedhe. Okay ilmi hattuudha. Eeka. Ilmi hattuudha. Eeka. Ati hattuu yoo taate hattuu dhalchita. Eeka walitti darban beektu ati sanyiin. Okay namni nama dhalcha. Namni nam dhalcha. Waaqi waaqa. Maryam eenyu Maryam nama moo namaa miti. Maryam nam. Nama dhalchite moo dhaga dhalchite. Kanaaf maaramirraa dhalachis. Deebis no nama goobas Yesuus deebiste ammas kanaas nama dhalchite Maryam. Haleluya eebbifame gartee. Allahumma di qawmi fa innahum la ya'lamun. Deebiste hundana deebiste wallahi kiyyo maal nagalchita fi goolii fi galchite. Ummata kana kharbaan. Tokkosin kenna dhaggeeffadhu. Ayyo makka fayda jedha. Ilaal abbaan gaangeedha wadala harreedha. Haati sammuu farda. San hin jiru. Kanaaf abbaan Yesuus Kiristoos waaqayyo abbaadha. Haati sammuu Maariyaamidha. Ilma kana deebina amma ilma. Kanaaf Yesuus Kiristoos sanyii lama ati amma sumaa'u singa sanii miti hin jiru waan akkas jedhu hin jiru. Waan jedhe Apostle ani lallabu waldaan jiru bar TikTok suuta walii an sittiin haasa'u jira ummatatti lallabu ummatatti haasa'u jira waan jedhe ati ilma seexaanaati moo ilma waaqayyooti akka wangeelaatitti. Ani ilma waaqayyooti. Gooba siifi Yesuus ilma waaqayyooti moo ilma seexaanaati. Yesuus Kiristoos ilma waaqayyooti. Gooba siifi Yesuus obboleeyyanii moo obboleeyyanii miti. Anaaf Yesuus Kiristoos namummaadhaan obboleeyya. Obboleeyyanii goobas haati Maariyaam maal siif taati. Ani Yesuus Kiristoos amanuu kootiin obboleessa. Gurbaa ani sanis jedhe Maariyaam maal siif taati egaa obboleeyyan taatan harmeen teessan takka. Maariyaam haadhatti na oltika. Haadha sii taati si deette. Haati gooftaa koo Yesuus Kiristoos anaafis haadhuma. Haadha si deetteen siin jedhe. Haadha kabajaati. Haadha kabajaati sin deenne kanaafu siifi Yesuus. Okay siifi Yesuus karamiin obboleeyyan taatan. Karaa maaramitiin kan namummaadhaan dhalachuu isaatiin akkasumas. Nama okay atis.